Haala dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoon keessa jiru irratti ibsa ejjennoo murtii miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi qaama hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanaa biyya alaa. Haala adda bilisummaa Oromoon keessa jiru irratti nuti miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jirruu fi qaamni hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanaan biyya alaa marii har'a jechuun hagayya 11 bara 2020 geggeeffanne irratti murtii kanatti aanee jiru fudhachuu keenya miseensota deeggartoota dhaabaa akkasumas uummata Oromoo fi jaallattoota qabsoo bilisummaa Oromootiif ibsuuf dirqamuu keenya beeksifna. Dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoon erga qabsoo hidhannoo malee jechuun qabsoo karaa nagaa geggeessuuf murteeffatee boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irraa eeyyama seera qabeessummaa argatee kaasee sochiilee adda addaa taasisaa turuun beekamaadha. Akkuma irra deddeebi'ee ibsamaa ture sochii qabsoo karaa nagaa dhaabni keenya geggeessaa jiru gufachiisuufis danqaaleen adda addaa qaamolee garaagaraatiin taasifamaa jiraatan illee murannoo qabsoo karaa nagaa eegale itti fufuuf qabuun hidhamuu hooggantootaa fi miseensota keenyaa cufamuu waajjiraalee fi rakkoolee biroo hedduu irra aanee waadaa uummataaf seenee wareegama qaalii itti baasaa yoo nagahee galii isaa kan maayitiin ga'uuf qabsicha finiinsaa har'a ga'eera borus itti fufa. Kun kanaan odoo jiruu jidduu kana dhaaba keenya keessatti sochiileen afaan faajjii uumanii fi heeraa fi seera adda bilisummaa Oromoo faallessan adda addaa taasifamaa akka jiran yoo ta'u kanneen irrattis heeraa fi seera dhaabaa irra dhaabbannee ejjennaa keenya akka itti aanutti hundaaf ifa goona. Miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo naannawa istaafii waajjira adda bilisummaa Oromoo gullallee jirutti argaman lakkoofsaan 7 tahan adoolessa 16 bara 2020 walgahuun haala yeroo irratti erga mari'atanii booda yaada isaanii Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi ittaanaa Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaatiif barreeffamaan dhiyeessan. Jaal Araarsoonis xalayaa miseensonni gumii sabaa itti kennan kana Hayyuu Dureetti kennuu fi qaamaanis wal arganii nagayummaa isaa fi haala hojii dhaabaa irratti Hayyuu Duree haasofsiisuuf miseensa gumii sabaa Jaal Malkaa Danuu waliin mana jireenyaa Jaal Daawud dhaqan. Jaal Daawud waliin qaamaan wal arganii erga mari'atanii boodas hoogganoota gumii sabaa yaadicha gumaachaniif ibsa barbaachisaa laatuudhaaf akka jiranitti osoo eegamu adoolessa 26 fi 27 bara 2020 walgahii miseensota gumii sabaa hanga tokko qofa hirmaachise waajjira gullalleetti taa'amuun dhagahame. Walga'ichis haala yeroo irratti mari'achuun akka yaada gumaachuutti hubatamee odoo jiruu walgahii gumii sabaa kan hatattamaa jedhamee ibsamuu fi xumura irrattis qaama gumii sabaa adda bilisummaa Oromootiin ibsi miidiyaalee hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa qofaa irratti bahuu dhageenye. Asirratti jaallan torban haala jiru irratti yaada furmaataa dhiyeessan malee walgahiin gumii sabaa akka geggeeffamuuf waamichi taasisaniif hin turre. Akkasuma kanneen biroo naannawa istaafii turanii fi godinaalee irraa waamamanis walga'iif waamamuu malee walga'iin gumii sabaa hatattamaa akka geggeeffamuuf waamichi taasisan hin turre. Haala kana keessatti akka miseensonni gumii sabaa walgahiin gumii sabaa kan hatattamaa akka geggeeffamuuf gaafatanitti kan dhiyeeffame dogoggora ta'uun jala sararamuu qaba. Adeemsi kunis heeraa seera dhaabaa kan cabsu ta'uun hubatamee deemsichas koree naamusaaf to'annoo adda bilisummaa Oromoo qorate akka furmaata itti kennu taasifame. Koreen naamusaaf to'annoo hooggannii fi miseensonni dhaabaa murtii dhimma kanaa koree naamusaaf to'annootti dhiisanii dirqama qabsoo itti jiranitti akka fuulleffatan waamicha dhiyeesse. Sana boodas ibsi hoogganoonni dhaabaa tokko tokko sabaa himaalee irratti laatan heeraa fi seera dhaabaatiin fudhatama kan hin qabne ta'uu koreen naamusaaf to'annoo haasaa miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Atoomsaa Kumsaa miidiyaa Egereniis Neetwork yookiin HNN irratti taasisan ilaalchisuun ibsa baaseen akeekuun hoogganoonnii fi miseensonni dhaabaa tarkaanfilee akkasii irraa of qusatanii murtii seeraa akka eeggatan dhaamuun ni beekama. Bakka hundumtuu murtii koree naamusaaf to'annoo eeggataa dirqama qabsoo itti fufaa jirutti hagayya 1 bara 2020 Hayyuu Dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa humnoota nageenyaa mootummaatiin waajjira gullalleetii fuudhamanii mana jireenyaa isaaniitti yoo deebifaman ittaanaan Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa dabalate
Hogganoonnii fi miseensonni dhaabaa biroonis waajjira akka hin seenne dhowwamuun waajjirichis waraanaan eegamuu eegale. Dhimma kanarratti Hayyiduree fi ittaanaa Hayyiduree mana jireenyaa Jaal Daawuditti qaamaan wal arganii marii taasisanii ibsa waloo miidiyaaf laataniin humni poolisaa waamicha Hayyidureenis tahee ittaanaa Hayyidureetiin ala dhufuu eeruudhaan waliigalatti heeraa fi seerri dhaabaa cabuun wal qabatee rakkoo dhalate karaa koree naamusaaf to'annootiin akka furamuu fi qaamni biraa kamiyyuu akka harka keessaa baafatu ibsan. Kun kanaan odoo jiru bakka Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo fi ittaanaan Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo dabalate miseensonni hundi waajjira dhaabaa muummeerraa ugguramanii waajjirichi humna poolisaan eegamaa jiruu fi Hayyidureen akka kana dura uggura jala hin jirreetti hagayya 10 bara 2020 quba qabeenya Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin ala ibsa gaazexaa magaalaa Finfinnee hoteela Hiiltanitti maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin ittaanaa Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Toreeraa Adabaa fi miseensa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasaatiin miidiyaaleef kenname kan Adda Bilisummaa Oromoo akka hin ta'inii fi jaallan kun maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin ibsa akkanaa kennuuf mirga kan hin qabne ta'uu hubachiisa. Jaallan kun heeraaf seera Adda Bilisummaa Oromoof abboomamuu fi hubachiisa koreen naamusaaf to'annoodhaan irra deddeebi'amee kennamaa jirus didanii Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti afaan fajjii uumuu itti fufuun isaanii Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo Bilisummaa Oromoo gaaga'ama hamaaf saaxiluuf jaallan gocha kana keessatti qooda qaban ittaanaa Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa dabalatee Jaal Toleeraa Adabaa, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Jabeessaa Gabbisaa, Jaal Ibsaa Nagoo fi Jaal Qajeelaa Mardaasaa irratti marii har'a hagayya 11 bara 2020 geggeeffanneen murtii heeraa fi seeraa kana fudhannee jirra. Tokko jaallan maqaan isaanii olitti eerame jahan kanneen ittaanaa Hayyiduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa, Jaal Toleeraa Adabaa, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Jabeessaa Gabbisaa, Jaal Ibsaa Nagoo fi Jaal Qajeelaa Mardaasaa guyyaa har'aarraa kaasee hamma koreen naamusaaf to'annoo qormaata itti jiru xumuree itti baha isaa dhaabaaf dhiyeessee dhimmi isaanii murtii argatutti hojii dhaabaa kan guyyaa guyyaa isaan geggeessan irraa ajaja kamuu akka hin fudhanne beeksifna. Bakka keenya bu'anii ibsas ta'e dirqama isaan kennan akka Adda Bilisummaa Oromoo bakka hin buune beeksifna. 2. Hogganoonni, qondaalonni fi miseensonni biyya keessaa fi biyyoota alaatti hojii dhaabaa itti ramadamtanii hojjechaa jirtan hundi hanga murtii koree naamusaaf to'annoo fudhatu jaallan kana waliin qunnamtii qabdan guyyaa kana irraa kaaftanii akka dhaabdan ajaja bifa kamiitiinuu jaallan kanneen irraa fudhattanii akka hojii irra hin oolchine isiniif dhaamna. 3. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatis dhimma kanatti hanga qaama seeraa dhaabaa olaanaa kan ta'e koree naamusaaf to'annootiin murtiin maayii laatamutti hogganoota ja'an kanneen hojii Adda Bilisummaa Oromoo bifa kamirraayyuu dhaabuu keenyaa fi sochiin isaan taasisan Adda Bilisummaa Oromoo kan bakka hin buune ta'uu hubachiifna. 4. Qaamni sochii seeraan alaa kan quba qabeenya dhaabaatiin ala kana fudhate adeemsa itti jirurraa dhaabbatee rakkoo dhalate karaa heeraa fi seera dhaabaa qofaan furuutti akka fuulleffatuu fi murtii koree naamusaaf to'annoo eeggatu irra deebinee hubachiisaa. Qaamni kanaan ala socho'u kamiyyuu Adda Bilisummaa Oromoo kan bakka hin buune ta'uu firaafis diinaafis gad jabeessinee hubachiifna. 5. Qaama seeraa olaanaa kan ta'e koreen naamusaaf to'annoo dhimma heeraa seera Adda Bilisummaa Oromoo cabse kana ofitti fudhatee murtiif hojjetaa jiraachuu kan hubatamu ta'ullee dhimmicha osoo yeroo itti laatiin itti baha qorannoo fi murtii isaa daddaffiin akka ibsu jabeessinee gaafanna. 6. Barootaaf wareegama qaalii qabsoo Bilisummaa Oromoo sadarkaa har'aa irraan kan geessan miseensonni dhaabaa biyya keessaaf biyyoota alaa jirtanis heeraa fi seera dhaaba keessanii tiksuun haasawa hin feesisne irraa of qusattanii murtii koree naamusaaf to'annoon laatamu akka eeggattan hubachiifna. Kanuma waliin shiraa fi adeemsa farrummaa bifa kamiitiinuu heeraa fi seera Adda Bilisummaa Oromoo faallessuu fi dhaaba keenya gaaga'utti akeekkate hunda dammaqinsaan akka tiksitanii fi fashaleessitan waamicha dhiyeessina. 7. Hogganoonni haqaa alaa fi biyya keessaa akkasumas miseensonni heeraa fi seera dhaabaaf waadaa keessan tiksitanii jirtan hojii qabsoo waliigalaa eegalle finiinsuu dhaaba keenyaa fi qabsoo keenya akka qaroo ija keenya tiksuu fi caasaa jabeessuuf karoora haaromsuu irratti akka fuulleffattan. 8.
miseensonni, qondaalonni, hogganoonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi akka daddaffiin hiikaman sagalee ta'uu fi keenya nuffii tokko malee akka itti fufnu waamicha dhiyeessina. 9. Deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi waliigalatti abbaan qabsichaa uummanni Oromoo ololaa fi afaan faajjii adda addaatiin odoo hin dagamin akkuma kaleessaa dhaaba keessan adda bilisummaa Oromoo akka qarayyoo ija keessaniitti akka tikfattan tin'istanii fi jabeessitan dhaammanna. 10. Nuti miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi qaamni hoggana adda bilisummaa olaanaan biyya alaa imaanaan korri sabaa adda bilisummaa Oromoo nutti laate fi galfanni jaallan wareegamanii nu harka jirus heeraa fi seera dhaabaa kan kabajnu tahuu hubachiisa. Dhaaba keenya seeraa dhablummaa fi shira bifa kamiirraayyuu baraarree akeeka isaa galiin gahuuf wareegama feesisu hunda kaffaluuf qophii tahuu keenya irra deebiin mirkaneessina. Nuti hogganoonni dhaabaa murtii armaan olii kana fudhanne miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jirru akkasumas qaama hoggana adda bilisummaa Oromoo ol aanaa biyyoota alaati. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi qaama hoggana adda bilisummaa Oromoo olaanaa biyya alaa hagayya 1 bara 2000